sagantaa eebba VCD muuziqaa haaraa weellisaa Birraa Isheetuu mata dureen isaa Shaggituu Shaggar jedhu ilaalchisee qophii eebba magaalaa Sandaafaa bakkee ganda duwwaa tokkotti iddoo giddu gala oolmaa bashannanaa yookiin riizoortii Sandaafaatti saganteeffameedha. Walta'insa koree sanyii ijoollee Jimaa Sanbatee fi Abbichuu ijoollee warra Barraaq ijoollee warra Tulamaa Jiddaa fi waajjira kominikeeshinii mootummaa magaalaa Sandaafaa bakkee akkasumas hojii piroomooshinii Biingidaa Chaacha Entertainment darbees baandii ifaa ganamaa hojii piroomooshinii fi aartii Joosii waliin qindeeffamee dhiyaateedha. Gurraan dhalama bara 2017 Sandaafaa bakkee. Sena history biography gababa wellu Birraa Isheetuu haala dhaloota isaa fi hojii aartii isaa. Dargaggeessi fi daa'imti isaa kaleessa akkasumas weellisaan barreessan walaloo fi diraamaa yeedaloo abbaa ogummaa dachaa kun muddee 16 bara 1987 akka lakkoofsa Itoophiyaa abbaa isaa irraa obbo Isheetuu Daammanaa fi haadha isaa Addee Zarfee Dabalee irraa dhalate. Godina Shawaa Kaabaa aanaa Barraaq ganda Birraa Dibdibbee Qiqqee dhalate. Akkuma ijoollee hundaatti yeroo daa'imummaa isaatiin oqqee bukeessee bishaan haroo fi lagaatti dhaagee yookiin lagaa fi qiqqeetti nafa isaa dhiqatee biyyee calleessee fi horii tiksee qotee miila duwwaan deemee maatii fi ollaa isaaf illee ergame. Yoo argates aannan fi itichuu dhugee yoo jedheefis cooma isaa nyaatee xajji dhandhaamate. Yoo dhabees biddeen barbarreen yoo ta'u baateefis akka isaa qurxume shimmoo baaqelaa isaa afanitti qabatee sandarbees daabboo garagalchaa isaa bishaaniin dhandhaamachuu yoo filannoo dhabees hayyaana abbaa fi haadha isaa yookiin qe'ee fi adbaarii qilxuu malkaa akka ofii akaakilee isaanii itti reeffatan deemee. Iccitii garaa isaa adbaarii qilxuutti abaadaa isaa akkas jedhee kadhata. Hunda caalaa fi hunda dura gurraacha garaa garbaa tokkicha maqaa dhibbaa leencoo garaa taliilaa waaqa cidhoo gurraatti ati nu dhagahi isa dachee fi sammii umtee waaqa odaa shanan umtee waaqa odaa orobaa waaqa odaa bisin waaqa odaa bulluq waaqa odaa nabee waaqa odaa bulchum ati nu dhagahi dhageessummoo nu awwaadhu nu dhagahi. Kan oliin walitti hanqadhu kan gaditti hanqadhu kan harraaf nu geesse galanni keetti keenya si haa ga'u jedheef waaqa isaa ganamaa fi galgala galateeffataa hanga yoonaatti. Weellisaanii fi barreessan sirba walaloo fi yeedaloo Birraa ilmaan Isheetuu Daammanaa Dubee Jimaa Karrayyuu Roobaa sanyii warra Jimaa Karrayyuu fi ilma Addee Zarfee Dabalee Gambaa warra maatii Dabalee Gambaa kan bishaan Birraa Dibdibbee Qiqqee laga Qiqqee dhugee qilleensa ishee akka oksijinii fudhatee guddatee keessatti biqilee. Adbaarii qilxuu isheen wardaa isaa taatee eegdee kan harraaf geesse baga gammaddamee hamilee garuu baay'ee xiqqaata. Abbaa ejjennoo fi istaayilii abbaa shurrubbee direedii rifeensaa bareedaa magaalaa koo kan ta'e gaaddisaa firkoo sanyii Oromtichaa koo kan ta'e abbaa ilmaa dhiiraa tokko kan isaaf deesse isa tokkicha qixa kumaa bakka buutuu haadha fakkaattu haadha daa'imaa isaa yookiin armee daawitiif taate gifti kabajamtu haadha manaa isaa Addee Masarat Gizaw gammachuu galata guddaa qabdimee hamilee nuuf kenna. Eeyyanni har'a kunoo guyyaa lama bara 2017 gurraan dhala VCD muuziqaa hojii isaa jaaffaa kan ta'e mata dureen isaa weelluu Shaggituu Shaggar jedhee ifaatti nu eebbisiisa. Akkuma kanaan duraattis har'a kunoo nu gammachiisa hojiiwwan kanaan dura hojjete gurra aartii Oromoo jaalataniif kan geesse keessa bara 2006 mata duree sirba shanan gurraa jedhu bara 2011 sirba qeerroo bilisummaan fide kan jedhu bara 2013 sirba kaayyoo gootaa kan jedhu bara 2014 weelluu kolfaatummaan jedhu bara 2014 gareedhaan immoo mata duree mushirraa jedhu beeresab sablammoonni biyya keenya kan hojjetame bara 2015 kan gareedhaan hojjetame sirba goonee viidiyoon kan hojjetame bara 2017 kan guyyaa har'aa eebbisiisuu Shaggituu Shaggar dabalataanis garee hawwisoo ifa ganamaa magaalaa Sandaafaa bakkee leenjisummaadhaan diraamaadhaan fi aartii waliigalaa ijoollee 60 leenjisee eebbisiiseera. Hojii isaatiin illee abbaa dandeettii kalaqa aadaa fi ogummaa hedduu qabdu weellisaa Birraa.
yeroo ammas leenjisaa sagalee shubbisaa barreessaa diraamaa fi artii waliigalaa ta'uun hojjechaa jira. Walaloo sirbaa 50 ol walittootaa fi namoota adda addaaf kenneera. Kan kabaja beekutu kabajaan waammataa kabajaan waamtanii kabajaan oowwaatanii bakka nu gidduutti argamtan bakka geessan bakka gammaddan waa malee hin miidhagu. Jiruuf jireenyi akkasumas dagaaginaa fi guddin aartii Oromootaa jechuun kunoo har'a sagantaa eebba koonsartii muuziqaa waamichaa birraa kabajanii fi garaa garaatti yaatanii nu gidduutti argamtan. Garaan keessa qulqulluudha, amalli keessa nagaadha. Ani siriyaa keessa ta'e sinfaanas jiraadhee beeka, ammas sinfaanas jira. Dhangaa har'a sagantaa fi qophii har'a ani dhaamsa walta jira gara keessanitti dhaamsu gara uummataa fi keessummoota dabarsu qofa qonni koo walta jira. Ani ilma keessan yoo kofaltan kolfee gochanii isin waliin booda Bingida Promotion Church Entertainment jedhama kabajamtoota uummata koo.